haadha manaasaa waliin daa'ima waggaa 5 ajjeese. Yoyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee odeeffannoo baay'ee ulfaata tokko isiniif qabadheen dhiyaatteeraatii laayikii fi sheer gochuun qophii Oromiyaa 24 akka jalqabdan kabajaan isin gaafachaa otoo hin beekiin yookiin immoo beektanii suuraan barbaaddan bilbila keessan keessaa yoo bade akkanumallee viidiyoo of jalaa dileet yoo gootan yookiin immoo namni isin hin beekne bilbila keessan keessaa suuraa yookiin viidiyoo balleesse moobaayilii qabattan keessatti suuraa yookiin viidiyoo bade kan isiniif deebisu appilikeeshiniin ajaa'ibaa liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala waan jiruuf liinkii sana tuquun daawunlood gochuun ammuma itti fayyadamuu dandeessu jechaa odeeffannoo kanaan eenyuuf eenyutu gochaa kana raawwate kan ajjeesan mucaa akkamiitii eessatti raawwate maaltummoo irratti murtaa'e kan jedhu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti na waliin turaa kanan isiniin jedhu ani gammachiista shoobeeti. Yeroodhaa gara yerootti ilaalchii fi gochaan dhala namaa baay'ee hammaataa fi gara jabummaan guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa jira. Kaleessaaf eengadda haadha manaa abbaa manaa ajjeestu abbaa manaa haadha manaa ajjeesu waliin ilaallee turre. Kan guyyaa har'aa garuu nama ajaa'ibaa baay'ees nama gaddisiisa. Gochaan sukkanneessaa kuni godina Baalee aanaa Barbarree ganda Sirrimaa bakka jedhamu keessatti raawwate. Akka odeeffannoo kanarraa tilmaamuun danda'amutti abbaan manaan kana dura haadha manaa qaba. Walirraa adda bahaniis jalaa miidhamtees haa ta'u si'a kana garuu daa'ima isaa waliin haadha manaasaa lammataa waliin jiraachaa jira. Daa'imni kunis umriinsaa waggaa 5. Maarree haati manaan lammataa abbaa manaa kuni yookiin immoo haati buddeenaa daa'ima kanaa abbaa manaadhaan daa'ima kana narraa ajjeesi jettee guyyaa guyyaadhaan gaafatti. Laala yaa obboloota koo abbaan dhalche ilma isaa akka ajjeesuuf haati manaa guyyaa guyyaatiin gaafatti. Yoo daa'ima kana ajjeeste malee na waliin hin jiraattu. Daa'imni kuni du'uu qaba. Kanaan ala sidhiiseen deema jettee abbaa manaa ishee rakkisti. Yeroo hedduus gaaffii kana erga gaafattee booda abbaan manaan haadha manaa koo waliin jiraachuu naaf wayya jedhee daa'ima ol guddatu reefu umriinsaa waggaa 5 ta'e gaariifamaa addan baafannee haati isaa bira hin jirre lama ta'anii galgala yeroo yeroon isaa hin beekamnetti mana isaanii keessatti ajjeesanii. Gochaan kun gochaa badii gochaa sukkanneessaadha. Maalis taatu haadha buddeenaa jechuun haadha maqaan haadha jedhu maxxaneetti kennameefiira. Abbaan abbaa madhaa. Daa'imni kuni gara lafa kanaatti fedhii isaatiin hin dhufne fedhii abbaa isaa fi fedhii haadha isaatiin dhalate. Dur kan nuti beeknu daa'imni ofii yoo dhukkubsateeyyuu haatis ta'e abbaan hirribni isaan qabee danda'anii rafanii. Ilma ofii jechuun ija ofiiti. Hedduun keenyi erga guddannee of barree ni jiraannas kan jennu dhugumattis kan jiraannu daa'ima godhanne hortee keenya guddifachuuf kunuunfachuufi. Bara kana garuu kan dhageenyu gurraaf baay'ee ulfaata. Akkamittiin haati ilmoo kee narraa ajjeesi jetti. Abbaanis ilmoo isaa ajjeesuuf harka isaa daa'ima isaa irratti kaasa. Kun baay'ee ulfaataa wanta hin baratamne safuu nama jechisiisu. Maqaan abbaa manaa nama ajjeese kanaa Abdurazaaq Ziyaad kan jedhamu yeroo ta'u haati manaansaa waliin ajjeesan immoo Hamdiyaa Abdul Maalik jedhamti. Maqaan daa'ima du'ee Amiin Abdulrazaaq Ziyaad jedhama. Haati manaaf abbaa manaa kuni daa'ima kana ajjeesanii dhoksanii erga awwaalanii booda poolisiin shakkiidhaan isaan qabee qabamanii mana murtii olaanaa godina Baaleetti dhiyaachuun ragaan isaaniis erga mirkanaa'ee booda dhaddacha mana murtii kanaa fulbaana 25 bara 2015 waliin haati manaa fi abbaa manaa daa'ima kana ajjeesne waliin jiraanna jedhanii yaadan hidhaa cimaa tokko isaaniitiif waggaa 18 irratti murtaa'e. Bara safuun baddee ilmi namaa gara jabaatee dhalasaa ajjeesee awwaalu keessa jirra.
ajjechaan dhiiga ofii haadha buddeenaarraa miti eenyumarraayyuu dhala namaaf hin eegamu. Bara kana maaltu akka dhufe hin beeku. Bara baay'ee ulfaataa haatis abbaanis ilmis dhiiga wal keessaa qabaachuu keenya baratti daganne keessa jira. Gochaa badii akkanaa raawwachuus yaadurraas Rabbi nu haa oolchu. Dhiiga qulqulluu kanaatiifis Rabbi boqonnaa haa kennu. Abbaan sun ilmoo isaa ajjeesuurra filannoo gara biraa haadha manaa isaa hiikuu ni qaba ture. Gochaa kana raawwachuurra si'a 9 haadha manaa isaa otoo hiikee akka kiyyatti homaa rakkoo hin qabun jedha. Daa'ima isaa tokko ajjeesee daa'imni gara biraan dhalchee guddifatu isa kamii? Waggoota 18 mana adabaa keessa dabarsu kanatti sammuun isaa maal isa jedha? Otuu daa'ima qabaatee abbaan kiyya obboleessa koo ajjeese obboleettii koo ajjeeste jedhee himate. Hagam dubbiin kun sammuuf kan ulfaatudha. Baay'ee nama sodaachisa. Dhala namaa jennee maqaa kabajaa kan nuuf kenname kuni amma garuu nuuf raawwachaa dalagaa hin jiru. Yaanni ilaalchi keenyi akka bineensaa ta'aa jira. Bineensiyyuu dhala isaaf ni gaddaa. Maalis yoo ta'e dhala isaa hin ciniinu hin nyaatu. Of eeggatee murna isaan jiraata. Hammeenyi cubbuun keenyi dhageenyi dhaggeeffannee qalbii akka jijjiirrannuuf illee nu gargaaraa hin jiru. Guyyaa guyyaatti odeeffannoowwan gurra keenya irratti safuu, isgoo, nama jechisiisan dhagahaa jirra. Guyyaatti gosoonni du'aa nuti dhageenyu baay'ee kan ulfaatanidha. Kanarraa Rabbi nuyis biyya keenyas haa eegu. Haati buddeenaas ta'e haati dhala ishee irratti hammeenya raawwachuu miti yaaduunuu fuuldura waaqaatti ishee gaafachiisa. Gochaa akkanaarraa Rabbi guddaan nu haa baraaru. Safuu jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 gochaa godina Baalee keessatti raawwate ammaan kana isiniif dubbiseen ka'e. Chaanalii kana laayikii fi sheer akkanumallee namoonni haaraa taatan sabskiraayib gochuun na deeggaraa jecha appilikeeshinii moobaayilii suuraa akka tasaas ta'e beektanii aartanii moobaayila keessan keessaa balleessitan isiniif deebisuu danda'u. Suuraan kun kan turellee yoo ta'e moobaayila keessan hanga of harkatti qabattaniitti appilikeeshinii kanaan deebifachuu ni dandeessu jecha liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaarra jira. Liinkii sana ammuma tuquun appilikeeshinii kana daawunlood gochuun itti fayyadamuu ni dandeessu. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwa. Walumaa gaarii.